qabeenyi kun hundumtuu ka'umsisan inni. Toleka adde Zinash baay'een si galatoofadha. Qabeenyi kun hundi maalirraa ka'e yoo naan jettu waaqaan roobin se'in dubartiin waan xinnoorraa kaatee guddaa ga'uu dandeessi. Qarshii 250 warqii warri kan koo yeroon heerumu naa kenne gurgureetiin daldalatti bahee har'a haadha miliyoona ta'e. Miliyoonni kun hundumtuu ka'umsisaa qarshii 250 jedhan. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Cimanii hojjennaan kana caalaa yoo ta'uu hin danda'edhani mee yeroo jalqabaa maaliif kaataniitu kan kana jalqabdamee ka'umsisaa akkamittiin dhufeedha? Eeni amma waa'ee qabeenyaa akka irraa ka'e kana yoon dubbadhu kan akka dhaga'u barbaadu ijoollee amma kunooti dardaroota yookaan shamarranoota lafaa ka'an kanaaf maaliifin isinitti muu fedhee Zinaash haa galatoomtu dhaabbanni har'a na affeere kunis haa galatoomu waan xinnaarra'e har'a yoo daldala jalqabaa jedhaniitoo jedhan ijoolleen kootirraa jalqabee miliyoona malee xinnaarraa ka'uun wanna guddaa itti fakkaata. No wanna guddaarraan ka'u namni shiroo fi barbarree xinnaa miti kanarraa kan ka'e biyya alaa fideeti shiroo fi barbarree gurguree konkolaataa fi wofcoo biyya keessatti galchaayu. Sanitti aansee yeroo xiqqootti guddata namni yoo ejjennoo qabaate ani eenyu gadi annan hojjedha. Dhiiraa muti kan nan barbaachisu dhiirris akka kan kooti dhiira yoo anatu dahee bar. Wajjiniin uumannus ciniinsu waan jabaa tokko wanni tokko kan isin ajaa'ibu akkan hojjaa jalqabetti seelsmaannatiin jalqabe. Kaalsii fi paantii muharrabiitu tureeyyu har'a sooftiitti deeggaramee jira. Isan gurguraan tureeyyu yoon gurguru garaan na boora'e abbaa qabeenyatirraa hin dhaladhee haadha qabeenyatirraa hin dhaladhee wanni sun wanna gadi bu'e natti fakkaatet garaan na boora'e imimmaan na qabe yeroo dargi zamachaa san booddee Israa'elichi tokko na argeet narraa kan bituuf ture piyaasatti ምንድነው እሱ ለምንድነው ሆድሽ የባባው ጀደ ይሄንን መስራቱን ተሰማኝ። አባትና እናቴ እንዲህ አልነበረም ያሳደጉኝ ግን ደርግ በመውረሱ ነው ለዚህ የበቃሁት ስለው አሁን ከዘመቻ ሸሽተሽ ነው አንጀት ነው ከዘመቻ ሸሽቼ አይደለም የስድስት ልጆች እናት ነኝ አልኩት 20 አመቴ ነው ስድስት ልጅ ስወልድ በኋላ ባለቤቴ ባጋጣሚ አልነበረም ወደ ውጭ ሄደዋል በዛን ሰዓት ቦዴን አንጀናን የመጀመሪያ ቃሉ ጠንክሪ በይ አለ ምጥን አይተሽ ልጅን ይወድልሽ ችግርም መቋቋም ያቅትሻል ወይ ናንጀል ዋው ኤዳኩንስ እንጀራ አሃ ዱጋሳቲ ጭኒሱ ደንደኤቲ ጆሌ ጃደ ኡመደን ጅራሙቲ አከሚትረኪነ ደደባ ዮንጀዱ ጉያ ሰንራ ከንጀልቀቤ ነንጀባደ ዲረስ ነምበር ባችሱን ጀዴሮ ሰኔት ነንዴሜ ኮንኮላ ሙአረቢራ ከረሽሮት ፊ በርበሬ biyya alaatitti huddiidhaan gurgurama jedhan yeroo san dhadhaan kiiloon tokko birrii 4 gurgurama alatti birrii 50 gurgurata Saudiitti Saudi biliclicin jaraan nan ajaa'ibne isin ajaa'ib achitti hafuun nan ajaa'ibne shiroo fi barbaree kan koo deddeebisitu natti gaarii ture daldala hojjechuun amma shiroo fi barbaree achi geesse wofcoo wannan biyya baadiyaat irraa dhaladheef wofcoo fideetoo dhufe yoo wofcoo fideetoo dhufu isanan gurgure lammata amma birriinu guddate ka 250 suni karameeqaa deebite birrii 35 taate amma guddadhe jechuudha kanaaf jechuu sanirraa kan ka'e har'a kunoo kana gaheen jedha akkamitti qonnatti seentan yoo dhugaa barbaadanii too jettan amma 250 irraa jabaadhe isiniin jedhe beekamtuus ta'e konkolaatas fide biyya keessatti guddadhe biyyan itti dhaladhe sanitti arsii fi naannoo kiyyarratti duraan abbaan kan koo nama gaariidhaa beekamaadha anis amma waaw edaa guddattee jirti intalli teenya beekamtee jirti kan jedhuuftu dhufe yoo dhufu makaanizeeshinii kan koo nan jaaladha maaliif hin jaaladha isinitti hima amma naannoorraa ummanni dhufeet kompaayinara maaloo nuu bitii namni rakkachaa jira kan jedhu anaa fi obbo Kabruseen amma irsa kan koo kan lammataatitti heerumee jira jechuudha nu dubbisan yoo nu dubbisani waaw
akkana yoon ka'ee dhaalu ummanni wanna ittiin haamatu dhabuudhaaf kan of ajjeesutu jira. Midhaan jalaa badeetu maaliin godhare wannan ofii qabu miliyoona 4 ga'ee jira. Kaapitaaliin kan koo yeroo sanitti kompaayinara 10 qabadheetiin haamatti seene. Gaafana maal inni mafakkariin kan koo ummaticha ani isiniifin haama, ani isiniifin qota, isin maal gootan ijoolleen maal haa gootu jechuun narra jira. Ijoolleen haa barattu. Maal inni Arsii fi Baalee keessatti kan ittiin beekame makiyyaan hin haamti, makiyyaan hin qotti, ijoolleen barachuu qabdiidha. Kanaaf jechuu makaanizeeshinii kan koo baay'een isa jaalladha. Maaliif sanirraa ammoo kan gammaddan maal seetan kan fakkeenya ta'eetu jedhu ummanni baay'ee rakkataayyu haamaaf. Ummanni baay'ee dhiphataayyu. Halkaniif guyyaa kompaayinara jala deemanii kadhataniiyyu. Har'a mootummaan waaw kunooti addee makiyyaa jedhetti televizyiinii fi waa'ee garagaraatitti na baasan yoo dhufanii too na gaafatan akkami daldalli kun isin baasayi makaanizeeshiniin kun akkami si baasaa jedhan eeyyeen na baasa baay'ee tirfii qaba jedhaan. Maal naan jedhe namichichi waaw addee makiyyaa naan jedhe maaliin jedheen odoo suma bichaa dhalfatee Oromoon gaariidhaa jedhe maali jennaan nu ibiddatti naqxeet ummata kan kee qananiistee mitii naan jedhe. Maaliif jarri bu'aa laalan mara yeroo sanitti dadhabbii isaan laalle. Ani immoo akka biizinasiititti odoon taane kan laalu yeroo san ummatichaaf kana qofaa miti. Cawwaaqaa ummanni yoo caakkaa keessatti safareetoo jedhu nama 11,000 ofii kootii dhaabbadhee qochisiise safarsiise. Kanaaf jechuun kanatti na boonsa qonni kan koo kan biraa daldala. Akka daldalaatitti daldala baay'ee hojjedhee jira. Import exportii kan biyya keessaa akkuma addeen jetteetoo jette suni baay'ee nan boonsu. Kanarra wannan dabruun barbaadinii fi addeetoo dubartiin hunduu cimuu qabdi, barachuu qabdi. Baay'een si galatoonfadhan jedha. Dubartii cimtuun ilmaan cimoo qabdi. Ilmaan isaanii akkamitti cimfachuu danda'u? Dubartiin akkamitti cimti saayidhuun itti nu dabaliitiin hin xumurra. Baay'een horee har'a nama 26 ta'een jira. Akka woota wajjiniin kan isin ajaa'ibu immoo odoon deemuun daa odoon hojjedhuun guddisaa gaaf tokkos dahuun wannan ani nan godha jedharraa na hambisee hin beeku. Kanaaf jechuu dubartiinis taatee dhiirri maal seetan dhiira fi dubartii an addaan hin laalu gowwinnatiidha. Dhiirri kan dubartii kan gannan qaba jedhu maaliifi dubartii gadi qabe jechuun of gadi qabeedha. Ilmaan isaa gadi duuti. Qabeenyi isaa gadi du'a. Isiniif galee biyyi gadi duuti. Dubartiin beekte, dubartiin baratte, dubartiin guddatte jechuun biyyi guddate, dhiirri guddateedha. Kanaaf jechuu dubartii fi dhiirri wal cinaa dhaabbatanii, wal guddisanii, wal jaalatanii akka ilmoo isaa jaalatu sanitti niitii isaa jaalachuu qaba. Akka haadha isaa jaalatutti niitii jaalachuu qaba. Bakkee biraatiin miti qabsoon dhiirri fi dubartiin kan walitti ka'an. Bakkuma jiruu sani jiruun sun immoo maal inni wal'aansoodha. Dhirsi fi niitiin anatu caalaa, situ caalaa, anatu caalaa, situ caalaadha. Bakka kanatti immoo dubartiin maal godhuu qabdi seetan. Ani amma waggaa 33 abbaa mana kootii wajjiniin hojjechuu jalqabe. Yogguu inni dhufeetoo abbaa manaatiin ta'a jedhu gooftaa koo indee si malee eenyutu jiran jedhaan. Namni ho'i maalii addee makiyyaa abbaa mana keetii kanaa wajjin kun amma waggaa 30 hojjechuu jalqabde jedhan. Indee maal taatan ijoollee yoo inni itti ka'eetoo nan caala jedhe eessitu caala gooftaa kan koo garuu hojjaan kan koo akkasumatti deema. Bilihii ta'anii wajjiniin buluudha. Gaafa tokko dadha gaafa tokko humna godhate tokko immoo humna godhata. Akkasumatti immoo abbaan manaa koo yoo nani dhufeetoo aareetoo jedhe indee giiftiin dhuftee lolti maaloo jedha. Akkanatti wal danda'inee jiraachuu qabna. Dubartiidhaafis kanan dhaama, dhiiraafis kanan dhaama. Wal kabajnee, wal ulfeessinee, wal bira dhaabannee, wal haa deeggarru, wal bira dhaabannee wal deeggaruun biyya guddifna, of guddifna, ilmaan guddifna. Kanaaf jechuun haa jiraadha. Garuu yoo dullooman immoo haasaa hin dheeressani haa dheeressituuf na yaamanii maalan godha umriidhaan nagaatti naa oolu.